Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kana duraan Chrome irratti waliin ilaallee turre. Amma garuu Google Chrome osoo nun barbaachisin two step verification YouTube Studio bilbila keenyaa irraa on gochuu dandeenya. Haala kamiin akka sirreessuu qabnu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Waan dirqama sirraahuu qabu. Gara barnoota keenyaatti seenuu keenyaan dura waan takka isin yaadachiisuun barbaada. Commentii irra tuquudhaan nama abbaa carraa ta'ee jalqaba irratti meeseejiin isaa commentiin isaa piinii godhame profaayilii isaarra tuquudhaan maatii ta'uu fi hin dagatina. Guyyaa tokko qofa waan ta'e ho'isanii lafatti hambisuun barbaachisaa miti. Viidiyoo guutuu daawwadhaa. Nama viidiyoo irratti daawwatee yaada bareedaa kennee akkasuma nama jalqaba irratti commentii kaahee commentii isaa piin gochuun akkuma itti fufee jira. Laayikii godhaa fi akkasuma maatii naa tahaa jedha jala barreessaa maatii tahaa fi sirriitti hunda namaa wal gaayaa hundi namaatu akkas gochuu qaban isiniin jedha. Egaan gara barnoota keenya har'aatti yeroo deebinu YouTube Studio yookaan YT Studio kana fayyadamna. YouTube Studio irra seennee salphaatti chaanaalii keenya two step verification on gochuu qabna. Fuulli kun haala kanaan nu bana. Duraan Chrome irratti amma garuu mallattoon doolaaraa asuma jala jira waan ta'eef salphaatti mallattoo doolaaraa sana tuquudhaan two step verification on gochuu qabna. Mallattoo doolaaraa monetization jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Yoo sana on hin goone moonii ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Sa'aatiis guuttannu subscribeis guuttannu. Erga mallattoo doolaaraa irra tuqnee booda haala kanaan nu bana. Haala kanaan kan inni nu badu how to join sarara subscribe keenya nutti mul'isu gubbaa jira. Subscribe kuma tokko nurraa barbaadama. Subscribe haga kana qabdaa nuun jedha. Sarara lammaffaa irratti sa'aatii 4000 nurraa barbaadama. Moonii ta'uuf sa'aatii haga kana si hafa nuun jedhe nutti agarsiisa. Community guidelines raayitiidha. Two step verification ka qulfii ta'ee jiru kun raayitii tahuu qabaa jechuudha. Malee akkasitti turn on jedhee taa'uu hin qabu. Kanaafuu dirqama maal gochuu qabna? Turn on gochuu qabna. Akkasuma dhimma email mi ka jedhu ka jalaa sanas waliin ilaalla. Turn on isii jettu kanarra tuqanna. Qulfii san fuula dura turn on two step verification isii jettu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Yeroo nuti gara fuula duraa adeemne emailii keenya nu gaafata. Emailii keenya beekuun dirqama keessattuu YouTuberri haaraan passwordii keenyas beekuun dirqama. Kanaafuu bakka kanatti emailii keenya kan YouTube ka two step verification isaa on gochuu barbaannu sana itti katabannaa jechuudha. Abduu official 67 akkasis jedhee dhiisu rakkinaan qabu @gmail.com itti dabaleen next gochuudhaan passwordii itti galfadhaa jechuudha. Emailii yoo nu gaafate yoo achumarra jiraate sanuma irratti guuttanna waan ta'eef yoo hin jiraanne garuu emailii keenya itti guunne next ka jedhu tuquudhaan ammallee passwordii nu gaafata. Passwordii keenya itti guuttanna. Emailii keenya sirriitti katabuu qabnaa jechuudha. Osoo dogoggorri tokko hin jiraatin emailii YouTube keenya itti guuttanna. Sana booda ammallee passwordii nu gaafata. Passwordii emailii YouTube keenya itti katabachuudhaan next godhannee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Chrome irra dhaquun barbaachisu, desktop site godhachuu hin barbaachisu. Haala salphaa ta'een asumarraa sirreessinaa jechuudha. Two step verification mata duree jedhuun use your phone as your second step to sign in waan jedhuun nu fida. Fuula kana yeroo inni haala kanaan isiniif bane next tuquudhuma gara fuula duraa deemna. Continue ka jedhu isiniif fidaa jechuudha. Yoo isiniif fiduu dhiises rakkina hin qabu. Bakka lakkoofsa bilbilaa itti guuttan isiniif fida waan ta'eef jechuudha. Continue ka jedhu jala isaa jira. Continue tuqne gara fuula duraa yeroo deemnu alaabaa biyya nuti jirru akka koodiitti nuuf ka'a. Lakkoofsa bilbilaa keenya qofa itti galchinaa jechuudha. Yoo Itoophiyaa ta'e duwwaa dhiiftan rakkinaan qabu 9 jettu jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa achi jira waan ta'eef lakkoofsuma qofa itti galchitu jechuudha. Maaliif alaabaan cinaa kun koodii biyya keenyaati waan ta'eef alaabaan bakka lakkoofsa itti galchan cinaa jiru koodii biyya keenyaati waan ta'eef alaabaa Itoophiyaa yoo achi jiraate koodii Itoophiyaati jechuudha. Alaabaa kanarra tuquudhaan biyya barbaadan itti jijjiiruu dandeessu. Inni nu biyya isin jirtan ni beeka. Koodii bilbila keessanii waan ta'e jennaan inni nu alaabaa biyya keessanii isinii fidaa jechuudha. Itoophiyaa barbaadna. Itoophiyaa yeroo isin irra keessan 251 koodiin inni jedhu ofiif dhufee seenaa isin lakkoofsuma qofa itti galchitu jechuudha. 9 jettanii eegaltu jechuudha. Yoo barbaadanis duwwaa wajjin eegaltanis rakkina hin qabu. Jala isaatti koodii meeseejiin naa ergidha. Inni jalqaba isumarra taaha send ka jedhu tuquudhaan koodii nu ergi jennaan jechuudha. Yeroo nuti lakkoofsa keenya galchinee sendii tuqannu
koodii gara meeseejiitiin nuuf erga. Naaf ergee jira koodii kiyya itti katabadhaa jechuudha. Two step verification onii gochuu YouTuberiin tokko dirqama jechuudha. Amma koodii itti galfadheen jira. Neextiin jala isaa jira. Neextii sana tuquudhaan gara fuula duraa adeemaa jechuudha. Amma two step verification on gochuu bira gaheen jira. Verify godheen jira. Turn on two step verification mata duree jedhuun haala kanaan naafida. Turn oniin jala isaa jira. Turn oniin godhaa jechuudha. Onii yeroon godhe inni nu gara YouTube studio bilbilaatti na deebisa. Turn on isii jettuu kana yeroo nuti tuqannee onii godhanne inni nu ofii isaatiif gara bilbila keenya YouTube studio bilbilaatti nu deebisa jechuudha. Turn on isii jettuu kana tuquudhaan onii godhannaa jechuudha. Battaluma sanitti inni nu gara YouTube studio bilbila keenya irra jirutti nu deebisa jechuudha. Kaduraan furaa ture two step verification onii godhi nuun jedhaa ture. Amma raayitii nuuf ta'e raayitii lama qofa tafe ka subscribeitiif ka sa'atii guuttachuu yeroo raayitii arfan guuttanne moonii guutuu dandeenya jechuudha. Email me isii jettu jalaa kanas irra tuqnee biluu sana irra tuqna. Email me isii jettu isii dhumaa isinis raayitii taatu rakkina tokko hin qabu. Kana jechuun gaafan sa'atii fi subscribe waa hunda guuttadhee moonii bira gahee emailiidhaan na ergi congratulation emailiidhaan gara emailiitiin moonii guutuu qabda waan jedhu sa'aatiin kee guutee jira moonii guutii waan jedhu emailiidhaan na ergichuu waan ta'eef email mi isii jettu tuquudhumaan onii goonaa isiis raayitii goonaa jechuudha. Salphaatti two step verification mallattoodhuma doolaara tuquudhaan sa'aatii keenya achirraa ilaaluudha subscribe keenya akkasuma two step verification salphaatti onii goonaa jechuudha. Kanaafuu Chrome nun barbaachisu YouTube studio dhuma bilbilaa irra ka duraan furaa ture turn on ka jedhu gara raayitiitti deebifannee sirreeffannaan isiniin jedha. Ammallee isin yaadachiisuudhaaf nama koomentii bareedaa barreesse akkasuma nama jalqaba irratti viidiyoo sirriitti daawwatee dhimma viidiyoochaa bal'inaan barreesse abbaa fedhe haa ta'u koomentii isaa pin gochuun akkuma itti fufee jira. Isinillee profaayilii nama koomentii isaa pinii ta'e irra tuquudhaan maatii ta'uu fi hin dagatina. Akkasuma koomentii nama sanaa laayikii godhaa fi koomentii isaa jalatti illee akka maatii taatan himaa fi innillee deebi'ee maatii isiniif tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo mara akkas gochuu hin dagatina jajjabaadhaatii itti buufaan isiniin jedha. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.